Filmiin seenaa Hacee mul'isu ni agarsiifama. Ashama hordoftoota kiyya bakka itti nageessinaa qabu jechuudha. Viidiyoo biraatti walitti deemnee jira. Chaanaalii kun lammaffaa kanatti viidiyoo gaggabaabaa haala yeroo wal qabatanii fida jireetan ture. Saniif namoonni chaanaalii kanaaf haala ta'uu ijaartan subscribe gochuun dagatina mallattoo notification tuqaan siin jechuu barbaada. Viidiyoo irra walii ilaallu gaa waa'ee dhimma haadha manaa Hacaaluu Hundeessaa goota keenya artisti Hacaaluu Hundeessaa haadha wabii imala see gara Jarmanitti gooteetu jira. Kaayyoo imala kanaa fi sagantaa imala kanaa waliin ilaalla jechuudha. Immoo simannaan godhameefii jira. Simannaa ajaa'ibaa simannaa bareedaatu godhameefii sanas kan waliin ilaallu ta'a. Sagantaan kun gaafa guyyaa duwwaa 6/11/2022 sagantaa magaalaa Nuremberg akkasumas itti aansee Amsterdamii fi Oslo irratti gaggeeffamu laata. Sagantaa kana irratti namooti argamanii hayyuun Oromoo Dr. Awwal Qaasim argamuudhaan mata duree qabsoo Oromoo ajjecha artisti qaalii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa duraa fi booda jedhu irratti hawaasa Oromoo waliin marii taasisuudha. Keessummaa jabduu keenya jalqabaatti hawaasa Oromoo biyya Jarman waliin mari'atuuf abnaa hayyoota maanguddoo Oromoo hedduunis irratti ni hirmaatu. Filmiin seenaa Hacee mul'isu ni agarsiifama. Artistoonni Oromoo qaqqaaliillee irratti ni argamu. Akka Muktaar Usmaan Sheekaa, Haayiluu Kitaabaa, Abdii Fadis, Gamtaa Olaanaa fi kanneen birooleen irratti argamu jechuudha. Keessin simannaa ajaa'ibaallee godhameefii jira. Abdii Nuuressaan fa'aa jiru, Awwaloon jiru. Artistoota hedduu irratti argamanii simannaa godhaniifiitu jiru. baay'ee hedduu waan namatti toludha waan jabbeeffamuu qabudha si ummati Oromoo achi jiru haala gaariin simatee ni jira jechuudha. Haadha wabii dubartii jabduu biyyitti argamti dhugaa dubbachuuf qulqullin qaruun nu jaanu Simannaan siidhaaf godhame egaa kana fakkaata. Dhuftoota kiyya viidiyoon si dukkaate kana fakkaata akkatti bu'aartaa abdii guddaa sirraa qaba. Namoonni hagammaa subscribe tun godhanii daawwachaa jirtan subscribe godhachuun barbaada. Yaada qabaattan koomentii barreessaa. Nagaan tura.